dubartoonni keenya takka takka gaagaa fi dila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii zakkiin jaartii yoo qabaate yoo hin qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afureessollee taanaa fi jechaa jiran zakkiin kanarratti akkami dabalata haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaan kan keessatti asumaanuu warroota gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaa lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaaltuma takkarra yoo taa'ee asiinillee ibsuu fadhaaf maaliif yoo jettee jaartii gummeessuunii fi jaartii lamaa sadi fuudhuun yaaduma keetii fi jiruma keetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyataniin amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaajuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamitti jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa egaa galatoomaa deebisaan kan isin deebite anumaa isinii godhuu danda'u dubartii takka afuriitiin qabaa jee salaamu alaikum salaamtuma isin jaa okay galatoom namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoolleef yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba akaafnu gartee yoo namni guura fuufeete namni gartee yeroo san wayii wal arkaa namoonni rafa namoonni akka nama akhiraati gartee du'ee jira. Yoon ta'in sanii achi sa'a 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aataan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda tagartee bu'aa bahii hin qabne sa'a fadhan mana keessa wajji ta'anii sa'a fadhan rafanii sa'a fadhan kaanii sa'a fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajji dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanilleen warroota biyyaana jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada. No, maashaallah galatoomi zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasawu wanni sanirra na gammachiisaa hin jiru obboleessa kiyya kan dura. Maashaallah. Amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kijibuu fi bas namaaf quudha dhabuu hirriiba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo gartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama haan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatus namaas qeequus ta'uu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu hin barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin zakkiin deeggaraa Arsenaalii jettee yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggarta kilaba kubbaa hambaa kilabnee deeggarta.
akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jeerzii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madridin deeggara. Galatoomii ulfaadhu zakii keenya gaafileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte een hin beeka yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonyeen dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyulleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti booyuun hin mala. Nama boochisee fa'aa wajji booyee fa'aan hin beeka. Bochiste imimmaan ishii deebi'ee si bochise wajji. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taane itti baasee osoon erguu baadheettee sheenooyitee ni beekta. Ngooneesi gurmaanuu waan sanaan waan hin erguu bikka naammaltu bikkaan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni sanitti nagaafate sanii ilaalaa jechuudha. Inni yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdi jechuudha. Silaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenooyittee ni beekta. Sheenawullee hin beekuusi Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beekta. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beekta. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef dhuma keessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa nama gaafattee noo sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beektu. Nama hedduu of course ati sai. Qabaa miti yoo No, wanni siin jee no ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan didne lakkii akkamittuu na didee naatis. Baay'ee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Hin beeku. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateeroo. Okay. Galatoo. Namoonni tokko zakki keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetis namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala irra guddaan namaa maallaqaa caala jaa. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaaya waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabdu ta garuu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasii wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bakka tanatti. Ati mee bakka tanatti
qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirtu waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. La ilaha illa. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka akkasutti si deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma. Wanni jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galatoon. Bikka tana yoo dandeessan hawaasni bikka tana akka naa waraabdaniin fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fada gaafilee nama Zakii gaafadhu tana gaafii itti aanu tana. Egaa waan hawaasaaf gumaachite irraas gaafanne waan kana hundarraas gaafanne ani ogguun daddaga'u ijoolleen natti himtullee mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee har'a guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan Zakiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni xiyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee xiyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakii qabattoon danda'e ta'e irra qaalii dooraa lameeqa ta'e irraa gadhaantu dooraa lameeqa. Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu. Akkamis comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan ta'e garuu gaafii keessa irratti yoo deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa fayyaa fi as keessatti dhaadachuu taati. Nama olaantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna jiru. No. Tun gaafii teenya. Tasanii sin laalchisu. Tasanii tun gaafii teenya nus gaafate nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka tanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya si gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan an Zakii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poosti illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti hin jolaan qabatinii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun Zakii irraa gadhaamti rasishaan meeqaa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qabuuf hedduu miira keessaan galee abdii xiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattoon dhugaa dubbachuuf irraa gadii jeeyoonii sittiinee 750 irraa qaaliin dhiira haga 1,100 adeemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen nani uffadhu har'a qaaliyooniin jeeta 650 har'a rakishaa 500 kana immoo kana hunda waan maallaqa baasuu fi yeroo facaasuu fi yookaan ittiin yaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda gartee maaliif ani by the way namni maanuu oguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku
wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhiigee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattu jiruu tanaa'u wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittillee hin gammaduusi immoo laalumaaf wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii xiyya keessa si deebisee si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarahashaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Yoo aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu yoo taate malee sanumaa fi kanumaan jaa obboleessaani. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko tokko manii fi qabeenyallee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaanii fi yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhoksee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii sila namoonni tokko tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan taheenii agarree jirra sanii fi hawaasnillee ammaan tana baranii jiranii. Tole gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan kophaatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf kophaatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti kama gartee. Miidhamuus ni dandeessaa ittiin illee if eeguu ni dandeessaa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan dalagu yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaatte yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa butaa ufaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuun gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti mallayni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun dalaydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Kanaaf haala dhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuun yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabne. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii sheekoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mufan kaa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii okay shanii sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eerraa? Warra jirurraa kun jirurraa. Okay warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna by the way ni xiyyattee rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannata firdoosii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi dhimmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuun laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa waytu sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi
agartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu. Kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti. Aduraa. Takka. Kan lammaffaadhaa gartee yoo gartee gaa filuu taateetti Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheekh Jamaal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu inninis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheekh Musaa Suwaalaa fa'aa. Idaate waan qabu. Isaanis hedduun dinqisiifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroota biraatillee isheetan akka Sheekh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya Kadardaraa san ishee ibsaadha. Ibsa. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guututti walii galee jechuun ishee Raayyaa Abbaa Mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan kana shiidaansaa ijoollee isaati wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guututti warroottan maqaa isaanii asirratti yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u guutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa. Agasii warroottan as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu gartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akka isaa qabu jiru. Sheekha keenya qaalii akkaan kabaju Sheekh Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaaha duraa kaniin akkaan jaaladhu sigalee. Allamadaa Sheekh Alii Sufiyaan shabaaba sigaltee umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha sigalee. Maashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir sigalee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjiinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan ja'a yootti naa idaatillee silaa ilmaan fadha hedduun qaba. Gaaffiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hangatumatti irraa dhaaba. Galatoomii hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomii gaaffiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Moofannee jettee illee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba sigalee akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu sigaltee. Mucaa san hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaan wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kiliippii wajjin dalagan roobsan sigalee. Roobsan mucaan san by the way mucaan san warra Direedawaatii miti warra biyya keenyaatti warra Haramaayaa sanuu ganda. Ni fudhatanii. Faamiliin keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha. Direedootti haa guddatu haa dhalatu malee bikki abbootiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha. Ganda Abaaboolii fi faamiliin tijetti dhalatan jechuudha. Isaan lamaan takkuma jechuudha. Walitti waan qindii isaan waliif jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaalamanii jechuu barbaadeeti.
nama lamaan na hafe jechuudha moo nama isaan lamaan tokko goone nama lamaan si'ate. kanadha. Itti aansee lammaffaa warra mursiidota keessaa Saalah himu akkanatti Saalah galanni siifii mootii alamaa Saalah Muhammad. isa sanii bulessa keenya sana akka malee jaaladha ishee sadaffaadha Maahir. Maahir Maahir. Maahirii fi tokko aboon ayidee tokkottiin siidha. Maahir. Maahir malee kabraa tokko jira. Malee toltu kajee wallisisan jaa. Eewwa jaasanis akka malee dinqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee keenya kan musiidota hedduun jaaladhaanii gaa waan ati carraa nama sadinaa kan ta'eef malee maaliif yoo jettee warri musiidaa dhugaa dubbachuudhaaf si wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu. Gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashiidaa kana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii si gartee dhugaa dubbannee ani hirriiba sii dhabee jee maqaan akkana jaalalateetiin booji'amee wanne jechuun waa'ee gartee harabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi hara badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma kinaaf waa'ee guddina rabbii waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee keenya warra nashiidaa baastus hawlisaa keenyas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a si galee an isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoo ni ilaale artistoonni keenyas haa guddatanii murshidoonni keenyas haa guddatanii nama je'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeetti. Thank you. Galatoomii okay. Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu nama sadii qofa nu kan dhugaa dubbachuudhaan namni akkaan dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoo baadhe jaafeetuubii dhugaa dubbachuudhaaf nama wani inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti isa asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaama irraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isa qalamadaa si duraan jiraate hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne silaa Jaafar durallee gartee namni ni nama ibsuu fadhu bita kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shee Jaabir dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu Sigalee lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee hawaasa kana yeroo hedduun sochii gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee ispeeshaalii jaalii juus immoo joolii juus kajaamu caasaa irra keetisan
yaa atii fi isa lamumatti deemmaati gaama nama tokkotti naa idee please. Iya nama tokko zee. Okay lama. Galee Okay. namni sadaffaadha yuutubara keessatti kaniin arku kaniin yeroo hedduun illee hordofu amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Waliin gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guututti jechuu Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya sanii tagartee illee jettee haasoftu san mustarii ammayyu maqaan isii sanii ijoolluma bakka dirree hudii ta'anii dalaganii fi mucaa diijeedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kanaa isaan kana hundaa wajjin wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaa fi akka ammallee itti deemaniin jajjabeessaan jechuudha. No, thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay. Tiktaakeroota keessaa nama sadii yoo nu kan ijaamteen nu kan ta'a nama lama nama dandeessu yoo tiktaak fayyadamuu jiraatte yaa nama lama. Tiktaakera amma anaaf atis barreessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu tiktaakera dhiisnu keessaa baasnu. Tiktaakera warra naqee qabfaayoonii nama warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf faadhuma gartee kiifaa fa'aa jedheen faayoo taate malee. Bas bira funnaa. It's okay. Tiktaakeroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama lama nuuni kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'iin hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa tokko beekii hagam fedhe yoo walillee quban qabaanne yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuun obboleessa keenya yaadataa Juneedidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diyaaspooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee mana gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti jechuudha gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Biyya ishii galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee eeggamees ka eeggamus isaa jechuudha. Namaan akkaan dinqisiifadhu nama waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma roguma hundaanu jechuudha. Namaan by the way yaadataa dur wal beeknanii dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyyaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootii bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusis nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata waan isaanii ibsu jechuudha.